hajoollee mufachiistee jirta, hajoollee hadheessitee jirta. Hajoolleen illee adabattee haa teessu, warqee shooslee adabattee haa teessu bakka jirtutti dhiisaa walitti illee toshinaa hin deebisinaa. Jaarsaaf jaartis maa isaanis dhiisa. Atis nagaan taa'i, isinis nagaan teessu, jarrinis nagaan haa ta'a. Afaan kan keetii fi harka kan keetii fi miila kan kee, ija kan kee, gurra kee maradhu adabadhu taa'i. Shakkamartuun yuubee yuubarraa mammarii mootiin diinuu dabraa. Shakkamartuun yuubee yuubarraa dhangalaasii dabadduun harraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota yuubaatu ashama harka fuune hundi keessanuu bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin bira haa gahu. Deebi'ee dhufeen jira wanni deebi'ee dhufeef obboleessa kiyya Muhammad Oro Tube ijoollee irraa gattaa obboleessa kiyya. Maaliif jedhe yeroo haasoftu keessatti mee waan nagaa haasa'uu yaali. Waan nagaa haasa'uudha yaali. Maaliif dhagaan darbatanii dhokataniitiin agartee harka lafa jalaatiin na darbataa jirti jetteetiin dubbachaa jirta. Bakka kanatti isaan tahuu qabatama qabdaa. Bakkittoon kun magaalaadha. Abbaan fedhe si darbachuu danda'a. Hajoolleen taphattu dhagaa darbuu dandeessi. Hajoolleen ganda keessa taphattu dhagaa darbuu dandeessi. Hojiin kan kee kun hojii magaalaa keessaati waan ta'eef, hojiin kan kee mana rifeensaati waan ta'eef bakka sana agartee zahmaa jiraachuu danda'a. Kiyaalli agartee sitti bu'e kun waswaasni sitti bu'e kun yoo rakkoon tokko sirra gahe ijoollee tana himachuudhaaf deemta. Ijoollee tana tuttuqxeetiin maa ofi kaasta obboleessa kiyya. Maa ijoollee tana tuttuqxeetiin ofi kaasta. Namni tokko gaa zimsirraa jedhe zimsirraa jedhe. Ijoolleen tun dubbii jibbiteetiin nama dubbii jaalatu salphisuun jalaa callisuudhaa jedhan. Ati doo dubbii jaallatte si jalaa callisanii si dhiisan ijoolleen kun. Kanaafuu ati maa dubbii jaalatta obboleessa kiyya. Maa yaa'ii jaalatta. Waan agartee si waswaasu. Waan akkanatti agartee dubbii si godhu. Yoo si keessa jiraate wanta dubbii si godhu kana wanta agartee waswaasa akkana si wasawwasee waan ijoolleen tun dhagaa si darbate si fakkaatu waan agartee ijoolleen tun si roorrisaa jirtu sitti fakkaatu kana of keessaa baasi. Ijoolleen tun silleen tuqanii ofii kakaasaarta. Ijoolleen tun sirraa adabattee teessee jirti. Waggaa namni adabattee sirraa taa'e atillee taa'i gaa obboleessa kiyya maal taate mee taa'i hin barbaachisu nama tuttuqanii ofi kaasuun nama tuttuqanii ofi kaasuun. Gaarri si jiguu wayya moo sabni si jiguu wayya jennaan gaarri na jiguu wayyaa jedhan saba narraa kaasa waan ta'eef. Ammoo ati saba ofii jigsaa jirta. Eenyu sirraa kaasa? Namni sirraa kaasu hin jiru. Ustee jala duuta malee. Kanaafuu obboleessa kiyya ani kanis siidhaamu akka obboleessa tokkootti ijoollee tana ofitti hin tuttuqin. Tuqxeetiin nama dubbisin, dubbatteetiin nama dubbisin, reebdeetiin nama ofitti hin kaasin. Akka agartee lukkuun haatee ablee ittiin qalamtu ofi baaste san atis haatee dubbii ofi barbaadaarta. Rakkoo ofi barbaadaarta. Moo atillee dhadhamuu feete mana hidhaasan. Moo atillee ulee mana hidhaasan dhadhamuu feete. Moo maali? Moo agartee yaa'ii kanattu sitti tolee jira. Moo mashaakila kana sitti tolee jira. Maaliif yaa'ii jaalatte? Mee naa himi. Kaleessa wanni ati dubbatte. Haga takka irraa waraabeetiin wama nagaa irraa waraabeetiin dhiise. Waan badaa kana dubbachuu hin dandeenye. Maaliif ijoollee dura bu'eetiin ani karaan baasu jedhee. Ammoo ijoollee eegasanii viidiyoo waraabdeetillee argee jira dhugaadha. Anillee dubbachuu barbaadeetiin dhiise. Maaliif dura bu'eetiin waraabu waan hin agartee ijoollee tana walitti oofuna hawaasni naseeha. Anillee haga danda'e ijoollee tana nagaa barbaadu malee waan hin agartee ijoollee tana addaan diigaa jiru tokko hin jiru. Gaheen tiyya yoo agarteen danda'e nama tokko amansiisee nagaa sababa kiyyaa walitti ijoolleen tun nagaa taate anaaf dasnaan jedha jechuudha. Saniif waan nagaa qofa waraabeetiin isinii dabarsee jechuudha. Jecha keetirra dhaabbadhee. Kanaafuu jecha ati agartee ijoolleen tun dhagaan darbataa jirti. Agartee harka lafa jalaatiin ijoolleen tun ammallee narraan teenye jetteetiin dudubbatte. Ati yoo akka mataa keetitti ijoollee tana tahuu baatee namni biraa waasi godhe ijoollee batanaa jechuuf deemta. Ijoollee batanaa Abubakar Umaa fi Sa'iid jechuudhaaf deemtaa jechuudha. Obboleessa kiyya. Tuqxeetiin nama dubbisin, dubbatteetiin nama dubbisin, barbaaddeetiin nama barbaachisin. Ganda deeqxee ganda hirriban dhorwin. Laga deeqxee laga jireenya hin dhorwin. Kanaafuu sirraa haa jiraatu namni. Namni sirraa nagaan haa jiraatu. Ijoolleen tu sirraa nagaan haa jiraatu ragattaa.
irraa gattaa ijoolleen tun agartee si jala hafte jala hafi waggaa ati dubbatte dubbachuu eenyu dhiisa osoo itti dubbattu maaltu nama jalaa usa osoo ati waa darbitu maaltu jalaa usa nami usu hin jiru jechuudha kanaafuu abbaan balleessi lollaati situ balleessaara taa'irra situ balleessaa jira irraa gattaa wanni ati seentes dhimma maanguddummaatiis seentee biyyakta jechuudha dhimmi hankee roorroon kun mataa hankeetirra hin jalqabne osoo mataa keetirra jalqabe ofirra dubbatta kanaafuu namaaf jecha dhuftee seentee rakkoo kana mudatte atis yoo rakkoon kun agartee sin baasete keessaa harka baafachuu mirga qabda waan ta'eef nagaa maratteetiin irraa taa'uu dandeessa waan ta'eef kanaafuu ijoolleen illee adabattee haa teessu warqee shoos illee adabattee haa teessu bakka jirtutti dhiisaa walitti illee toshinaa hin deebisinaa jaarsaaf jaartis maa isaanis dhiisa atis nagaan taa'i isinis nagaa teessu jarrinis nagaan haa taa'anii kalaas maaltoo yaa ifite gaafa ati dubbatte eenyus jalaa usa gaafa ati arrabsite eenyus dhaggeeffates jalaa usa hin jiru jechuudha namni jalaa usa kanaafuu obboleessa kiyya ani akka nama tokkootti balleessa abbaan qabu si adabadhu taa'e ijoolleerraa gama tokkoon wanta fakkeessitee gama tokkoon nageenya nama nagaa barbaadu fakkaattee gama tokkoon nama tuqxee gama kaaniin nagaa fakkeessitee gama kaaniin nama tuttuqatteetiin tuqxee nama ofitti kakaasin nagaa dubbachuu barbaannaa uuma nagaa labsiitii keessaa bahe nagaa keetirra dhaabbannee nutis agartee mucaan kun kalaas irraa jira irraa gattaa jennee ijoollee sirraa dhorkuu dandeenya jechuudha mucaan kun agartee waan nagaa barbaadaa khayrii barbaadaa nagaa barbaadaa irra taa'a yoo isaan waasin jedhan nutis jecha keetirra dhaabbannee ijoollee sirraa dhorkinaa jechuudha ammoo ijoollee gaa qabne ati ijoollee gaa sirraa qabne ati nurraa taa'an jirtu jechuudha kanaafuu ijoollee sirraa qabnaa ati taa'e kalaas afaan kan keetii fi harka kan keetii miila kan kee ija kan kee gurra kee maradhu adabadhu taa'e ijoollee sirraa dhorkina gaafsa nutis yoo ati immoo achi kan waa darbatu taate kanuma viidiyoon kan kee nutti dhufu agarraa gaa viidiyoo kan kee laalle nu tuqataa jirta ijoollee tuqataa jirta ijoollee gama kaaniin nagaa fakkeessitee gama kaaniin ijoollee agartee waa jechaa ni jirta gaafa san ijoolleen akkamiin teessi akkamiin sirraa teessi akkamiin nagaa sirraa teessi moo akkuma isaanii san agartee mashaakila kana dhadhamuu barbaadde atillee moo akka waasi godhan barbaadda moo akka si dhahan barbaadda moo akka si falaxan barbaadda moo akka si diran barbaadda moo akka si hiisisan barbaaddeeti maa yaa'ii barbaadda nagaa feetu ati ilmaan guddifachuu feetu ati kabajaan feetu ati maal obboleessa kiyya ati nama guddaadha bara ati yoo hangafummaa ijoollee tanarraa hangafaa bara ijoollee tana hangafaa barati akka ilaalcha kiyyaatti ati ijoollee tana hangafana fakkaata ammoo maaliif kabajaan tun bareedduudha waan ta'eef isaanis Sa'idii fi Abubakarillee sirraa of kabajanii jiran viidiyoo ati dubbatteera dhaabbataniiti deebisaan malee dura bu'aniiti isin arrabsine jechuudha anas yoo ta'e isaanis yoo ta'e namni osoo arrabsamuu namni nama jalaa usu hin jiru namni osoo reebbamuu namni nama jalaa ciisu hin jiru jechuudha namni osoo tumamuutis nama jalaa zim jedhu tokko hin jiru kana waan ta'eef ijoollee tanarraa yoo of kabajdeen bareedaadha jechuudha obsa fixachiistee jirta ijoollee obsa fixachiistee jirta kanaafuu obsatti hori ijoollee ati kabajaa ofitti hori kabajaa ofitti hori kanaafuu yoo kabajaa ofi goote bareedaadha ijoollee obsa fixachiistee jirta ijoollee mufachiistee jirta ijoollee hadheessitee jirta nama hadheessitee kanaafuu obboleessa kiyya kabajaa ofitti godhi kabajaa ofitti godhi maaliif ani siif dhaameen jira yoo haasaa si dheeresee dhaadhellee yoo agartee ani nagaa keessan barbaadeeti malee rakkoo keessan barbaadeeti miti yaa'ii keessanis jaaladheeti miti jechuudha nagaa yoo isin nagaa taatan yoo isin nagaa taatan nutis nagaa taana yoo isin wal jaalatan nutis wal jaalanna yoo nuti isinit das jedhe nutittis das jedha waan jedhuufin agartee asirra dhaabbadhe obboleessa situ balleesse taa isin jechaa jira namni nama lolatu hin jiru yeroo ammaa kana nama agartee jabaadhu namaan jedhu ta'e malee namni agartee taa'i balleessiteerta namarraa gattaa namni namaan jedhu tokko hin jiru ani yeroo ammaa kana akka kiyyatti balleessiteerta raagattaa ijoolleerra yoo atichi waa darbattu ijoolleen asii waa darbatti kanaafuu dhagaan atichi darbatte as bu'eeti ijoolleen asii fuutee si darbachaa jirti jechuudha kanaaf ani akka gama kiyyaatti hofashaa isin jechaa kana fakkaata dhaamsi kiyyaa
yeroo ammaa kanatti namni balleessitee jirta namaan jedhu tokko hin jiru. Kanaafuu hangama kiyyaatti ani balleessitee tanatti fakkaata irraa of kabajii siin jedha. Kanaafuu yoo haasaa sin dheeresses dhiifama naa godhaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Galatooma.